Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroota amantii biraatii fashamaari kafuunii jirtu bakka jirtanitti nageenya rabbii sinfaanaa jiraatu annagaa kooti galata rabbii bakka jiraattanii heed nu baarik baga rabbiinii guyyaa har'aatiin isin geessin jechuun barbaada. Warroota amantii musliimaa kabajanii akkasumas warroota amantii kiristaanaa hunduma keessaniyyuu warroonni mana madaamii keessa hojjettan hundumti keessaniyyuu nu faana tsoomaa turtan waan ta'eef nu faana dadhabaa turtan waan ta'eef rabbiinii baga fayyaa nagaa guutuu isiniif kennees haati kanaaf yeroo kana isin geessin jechuun barbaada. Baga gammaddanii baga ittiin isin geessin jechuun barbaada. Akkasumas immoo rabbiin isa waggaa dhufuutiin fayyaa nagaadhaan nama hojii keessatti gammadee nama humna jabaa godhate jechuudha. Kaayyoo kee biyya baataniif waan karoorfattanii biyya baataniif hunda isaa rabbiin isiniif guutee waggaa isa dhufuutti immoo akka rabbiin isin gammachiisu inshallah bismillah abdii rabbiirraa qabna. Rabbi waggaa dhufuun isin haa ga'u isiniin jechuun barbaada. Maaliif waggaadhaa waggaatti darbuun qalli miti waan ta'eef dhabdanis argattanis fayyaa qofa qabaatanii jennaani waan hundumaayyuu hojjettanii argattu waan ta'eef isa fayyaa qabdan qofatti gammadaa isiniin jechuun barbaada. Hundumti keessaniyyuu bagattiin isin ga'e baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja hunda keessanuu kabaja guddaa isiniif qaba iddoo guddaa isiniif qaba hedduu tokko gammadee jira guyyaa har'aa ga'uu kooti jechuudha. Homaa isinitti dhagaaminii mana madaamii keessa jiraattanis har'a bor hin darba waan ta'eef har'ammoo waan darbuuf kanaaf jenne qalbiin keessan isin cabinaa warroonni hojiin isinitti baay'atu warroonni keessummaan isinitti dhufu akka kooti jechuudha baqafataa jedhaati gammadaati guyyaa har'aa argachuu keessanii fi jabaadhaati hojjedhaan isin ija maaliif kan immoo carraa kanan argatintu jira kan immoo hawwutu jira kan immoo dhukkubsatee siree irratti achi ol deebi'ee jiru jira kan immoo nu bira du'etu jira kanaaf iyyuu isaan keessaa immoo rabbiin tokko nu godhee immoo nu jiraachisee mayyuu carraa kana nuuf kennee nu jiraachisaa jira waan ta'eef kanatti immoo gammaduu qabnaa jechuudha. Kanaaf hojii yoo isinitti baay'ates homaa waa tokko isinitti hin dhaga'amni fayyaa keessan qofatti gammadaati jiraadhaa isiniin jechuun barbaada. Hunduma keessan iyyuu galatooma ulfaadha. Asirraan maal jechuun dhufee Saidoonii haga ammaatti hin argamne oosheen hin daqete hin dannite isin beeku har'as baraa keessa deemu tura viidiyoo isaa argeen ture. Maal jedhaa Saidoo barbaacha gondoriin deeme garuu Saidoon amma ammaatti hin argamne jechaa jira. Saidoon ammayyuu wanti irra gahame tokkoon illee hin jiru jechuudha. Iyyaasuunis iyyaafachaa jira viidiyoo Iyyaasuus argeen ture guyyaa silaa yoo argitaniitu ta'e hundumti keessaniyyuu mucaan amaaraa tokko dhufteetu dubbachaa turte Iyyaasuu wajjin hiriyaa Sumayyaati yaani Sumayyaa wajjin goddanyaadha jettee silkiiyyuutti dawwalaa turte Sumayyaatti Sumayyaan silkii irraa kaasuu diddee dhugumatti silkiin Saidoo cufaadha silkiin Saidoo hin hojjetu jettee warri silkii Saidoo qabdanis ilaaluu hin dandeessu dhugumaan cufaadha silkiin isaan hojjetu malee hamma ammaatti wanti argame tokkollee hin jiru jechuudha. Silaa kunoo hojiima rabbiiti gabaan rabbii godhee waan jedhan hin qabanii alhamdulillah jettee fudhatta malee waggaa har'aa yeroo kana waggaa lammanarraa waggaa sadanarraa gammachuudhaanitu hiriyoota isaa waamee saba isaa waamee warroota wajjin guddate warroota wajjin nyaachaa guddachaa dhufe waameetu mana isaatti hiida kan haala bareedaadhaan oolaa qala yerootti hundumaa yoo oolaa yookaan re'ee qala Saidoon hin beektu guyyaa hiidaatiin jechuudha haala bareedaadhaan jaartii isaa wajjin maatii isaa wajjin gammadee hiida dabarsaa jechuudha. Raamadaana kana tsoomaa jechuudha. Kun har'ammoo sooma kanallee olii gaffaca'anii hin soomne jechuudha. Hiida kanallee kun akkanatti olii gaffaca'ee sila kan bakka tokkotti walitti qabamanii jedhanii hammammoo innumtiyyuu dhabame waan isaa wallaalee taa'utti jira jechuudha. Kanaafuu hundumaaf iyyuu du'aa godhaa fi du'aan du'aa kaasa waan ta'eef kan namarraa qeebalamu hin jira waan ta'eef naman tuffatinaati ofillee hin tuffatinaati anko du'aan ko maal qeebalama hin jedhina maaliif qeebalamuu danda'a waan ta'eef du'aan keenya hundumti keenya iyyuu rabbiin keessa keenya ilaala malee bakkee keenya ilaalu jechuudha. Kanaaf du'aa godhaaf isiniin jechuun barbaada. Sumayyaan immoo bakka jirtu ammallee hoteela qabattee jirtu hin himne hiriyaan ishees akka jettee hoteela qabattee jirtu hin himne hoteela qabattee jirtu hin dubbanne jettee silkiileetti dawwalte silkii jijjiirratti isheenii silkii tokkoon qabattu jette bashannanaa wanni deemaa jirti jettee Harar bakka waraabessaa sanan beektu miti. Bakka waraabessa daawwatan sana deemuuf jettee utuu Saidoon hin argamin Sumayyaan dhattee Harariin deemtee daawwattiire sheemiidha dhugaa rabbii utuu hafuura isaa yoo hin dhagayini yoo hafuura isaa dhageesse bakka akkasiin jira dhufaan jira yoo jedheen rakkoon qabuttiis okkee garuu jechuudha bashannanuun itti tolaare fataa jechuun iyyuu namatti hin tolu malee haala kanaan inni nuti yoo dhiphoo keessa jirra isheen immoo dhiphattuu fi nama dhiphattii fi numa dhuffatti malee tuma ta'ees
malee gaa bakka bashannanaan naqaa jettee tikeetti booritti kutateerti jedhani guyyaa ramadaanaatiinis immoo mana baatee deemtire. Garuu ramadaana kanas immoo mana keessatti maal qopheeffatti natti dhufan. Iyyalla sakri baab. Ushtibi. Sakri baab. Sakri baab. Get out. Go. Maal ijoollee kun? Bayi si aballeessu. Haa ijoollee kun? Nagubdee akkatti wallaa akkatti viidiyoo kana yeroo meeqa waraabee yeroo meeqa gube dhugaa rabbi kan taasisuun dhabee dhugaa rabbi dippilikeetiin godhee yoo beektanii akkatti dubbadhu nabi mataan na hodhee dhugaa rabbi jaartiin ijoollee 14 qabdi ijoollee 14 sana keessa nama lama tafee jira hundi isaanii dhufanii jiru hundi isaanii wallaa asittaaf xaranii laasan amma taa'ee haasa'u kana duddafaan dhabanii miilli kona kirkiree dhugaa rabbi garuu maalan godhare numan immoo dubbadhaa lubbuun tina keessatti finaasaa malee lubbuun qabu dhugaa rabbi baay'ee tokkoon dadhabee jira. Egaa wanti godhamu qabu hin jiru kanaafidha siniin jedha malee ijoollee keenya haalli inni keessa jiru kana fakkaata gaa malee hiyyaasuunis barbaadama jira ammaatti hin argamne afurri isaan dhagaamne mucayyoonis immoo riyaada jette kaayirummaan maal godha riyaasuma iyyaa ta'u maal godha yoo bakka isheen jirtu barre malee hin deemti tikeetti kutadhe jette maariifaan dubbatte mucattiittiin hiyyaasuu wajjini. Egaa innatti bakka bashannanaa ijoollee akkamitti dhaquu dandeessire maal ammaa otuu rakkoon dhugaa rabbitu Saidoon argame gar tokkotti hin deebiin iyyuu ta'us abbaa'uma jedhamee namarra jiraachuun iyyuu badheessaa ijoollee dhugaa rabbii abbaa'uma jedhamee namarraa waamamuun iyyuu gaariidha intala baluuti gaafa jedhanii bareedaa dhugaa rabbii malee Saidoon waan ta'uuf fannoo maqqaba malee fannoon qabdee birrii raafuuti malee homaan ta'u fannoon sun immoo warruma baraa keessatti galuudha kan beektu. Warra baraa keessa taa'uudha malee warra seeraa miti fannoo jechuun akkuma ijoollee keenyaatti sirriilee dubbadheen ture fannoo jechuun ijoollee keenya akka waboo jechuudha akka waboo namatti dabalamanii baraa keessa taa'anii waan isaanitti dhufu ofirraa eeguu jechuudha akkuma ijoollee keenyaatiin beektu ijoolleen Oromoodha fannoo jechuun isaan jechuudha fannoon sun yoo qabatte hin iftu mootummaa yoo qaballee haa ta'u najjeesuu iyyuu hin eegu malee kunoo osheenoo akkas jedhee. Baardari keessa ni jira viidiyoo waraabuun natti toluu deemalee amma Gondor ga'ee jira karaa yeroo itti deemte viidiyoo maan waraabne re'ee ooshee kiyya ma viidiyoo nu waraabne mee Gondor bakka Saidoon naqee suuraa ka'e sana kai mee poostate kaasii namantus ani namanu wallaahi namanu maaliif waan kijibaaru natti fakkaata maati laa yeroo karaa deemu akka Saidoon waraabuure ishii moo yeroo itti bakka doonii sana dhaqee sana fa'aa viidiyoo nu waraabu soba natti fakkaata maama soba natti fakkaata garuu hin beekusi dhugaadha sin jedhu soba sin jedhu rabbitu beeka waan ta'eef garuu yoo soba ta'etti qoosumsaa sirrii miti bultiin jechuun qalbii miti waan ta'eef sumayyaan immoo yoo seetti tolee itti bashannantu yoo seetti tole immoo haadhiiftu mirga isheeti waan ta'eef natti dhufan ammallee jiru.